Qorichii fi jarmoonni dhukkuboota daddabarsa wal baruun yookiin walitti madaquun rakkoo fayyaa hawaasaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu ragaaleen dhaabbanni fayyaa addunyaa baasee ni mul'isa. Rakkoo fayyaa hawaasaa dhaqqabsiisaa jiru kana furuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus ibsameera. Wal baruun qorichaa fi jarmoota dhukkuba daddabarsanii ammoo rakkoolee garaagaraa hanga du'aatii geessisuu dhiibbaa diinagdee fi hawaasummaa akka dhaqqabsiisudha kan ibsame. Around the world, resistance and infection is directly increasing and it's also causing around 1.27 million diseases. Akka addunyaatti dhukkubni qoricha mo'achuun kallattiin dabalaa jira. Kanaanis waggaan namoonni miliyoona 1.27 du'aa jiru. Kun dhukkuba callisee ajjeesaa jirudha. Sababni isaa guyyaa guyyaan gabaasni sirriin argamu gadi bu'aadha. Kun kan qorannoon mirkanaa'edha. Duuti sababni isaa hin qoratamne hedduutu jira. Rakkoon kun haala kanaan itti fufnaan bara 2050tti kisaaran dinagdee tiriliyoona 100 dhaqqabsiisuu danda'a. Rakkoo kana ittisuuf qindoominaan hojjechuun akka barbaachisu Ministeerri Fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa himaniiru. So we have to work hand in hand, both at a private, a public sector, non-governmental. Harka harkaan wal qabannee hojjechuu qabna. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa, dhaabbileen misoomaa qindoominaan hojjechuun dirqama ta'a. Imaammanni rakkoo kana furu bahuu qaba. Qormaanni kun akka qindoomnee kalaqnuu fi waa uumuu dandeenyu nu gargaara. Kanaaf qormaaticha carraatti deebisuu qabna. Murtee nuti murteessinu kallattiin hawaasa hubachiisuun dandeettii dhukkubicha to'achuuf taasisnu hunduu dhaloota ammaafis ta'ee fuulduraaf murteessaadha. Rakkoo qorichaa fi jarmoonni dhukkuba daddabarsan dhaqqabsiisuu ittisuuf biyyoonni Afrikaa faayinaansii dabalatee humna keessoo isaanii dabaluu akka qaban himameera. We need to mobilize finances domestically. Innovative way. Faayinaansii walitti qabuun barbaachisaadha. Biyya keessaa ta'ee alaa walitti qabuu qabna. Oomisha naannawaa irratti hojjechuu murteessaadha. Qorichaa fi farra dhukkubootaa oomishuuf warshaa naannawaaf xiyyeeffannaa kennuu qabna. Teknoolojii diijitaalaa babal'isuunis nurraa eegama. Teknoolojii diijitaalaa babal'isuun ala ajandaa kana hojiirra oolchuun rakkisaadha. Qoricha ogeessa fayyaan ala fudhachuun qulqullina naannoo eeguu dhiisuun rakkoo kanaaf sababa guddaa akka ta'es ibsameera. ከጤና ባለሙያ ያልታዘዘ መድኃኒት መውሰድ የለባቸው። Qoricha ogeessi fayyaa ajaje malee fudhachuun hin barbaachisu. Qoricha haala ajaja ogeessaa qofaan sa'aatii fi guyyaa isaa eeggachuun fudhatamuu qaba. Kana gochuu dhiisuun dhukkubichi qorichaan akka wal baru taasisa. Akka addunyaatti waggaa tokkotti rakkoo dhukkubnii fi qorichi wal baruun namoonni miiliyoona 1.3 ol akka du'anii fi kisaaran doolaara tiriliyoona 10 ol akka dhaqqabus ibsameera.